Ashamaar kafuunii akkam jirtan uummata jaalalaa nageenya rabbi guddaa bakka isin jirtan itti fi abaayitoo akka isin hordofaa jirtan kun gadaa tuubi akkuma beekamu gadaa tuubi irraa taa duras viidiyoo ajaa'ibaa fi ijoo sooshaal miidiyaa ta'an garaagaraa isin biraan gaa ture irraa haddas akkuma beekamu viidiyoo adda addaa fi bohaarsoo bashannansiisoo fi barsiisoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'an isiniif qabannee dhufne irraa isinis akkuma baratame viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan namoota hedduu biraa akka gahuuf nu gargaara jecha kallattiidhumaan gara viidiyootti haasochoonu. Ka defannoo haddaaf qabanne isin dhufne keessa inni jalqabaa fi ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e suuraa tokko inni suuraa bulchiinsi yookiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimeen yogguu fardaan dabalanii iddoo tokko deeman mul'isuudha. Akkuma argitan kana iddoo kanarratti yookiin suuraa kanarratti wanta icciitii guddaa ta'e tokkotu jira jechuudha. Ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'uu dandeef suurichi icciitii guddaa farda kanarra jira jechuudha. Akkuma argitan icciitiin guddaa farda kanarra jiru fardichi suuraa alaabaa ABO yookiin HOBOtiin kan faayame ta'uu isaa ijoo sooshaal miidiyaa ta'e jechuudha. Haa ta'u garuu Shimallis yookiin pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kun farda kana kan yaabbatee beekee osoo hin taane hubannoo isaa farda saniif hin kenne jechuudha. Wantichi kun ammoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Shimallis ammoo osoo kanaan beekee yookiin erga beekeen booddee maal jedhina laatoon jedhu namoota hedduu gaafii ta'uu danda'e jira. Isinis kana wal qabatee yaadoo qabaattan koomentii ilaalnu barreessaa isin jecha. Inni lammataa ammoo viidiyoo Shimallis wal qabatu tokko dhiyeenya kana yookiin siidaa waaqoo guutuu magaalaa Roobeetitti maallaqni guddaa erga itti ba'ee ijaarameen booda eebbaaf gahuu danda'eera. Eebba san irratti ammoo addarummaadhaan kan argame pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jechuudha. Obbo Shimallis Abdiisaa haasaa achirra godhe keessaa haasofni ijoon tokko fudhatamee innis kan maal jedhu OBN TV boqqolloo ta'uu jedhee dubbatu kan achi keessaa muramee ba'ee tokko ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira jechuudha. Namoonni hedduun laayik sheer godhan jiru, koomentii adda addaa irra kennanii jiru. Isinis viidiyoo kana daawwadhaa walitti adeemu. OBN miidiyaa boqqollooti. OBN miidiyaa qamadiiti. OBN miidiyaa qotiyyooti. OBN miidiyaa boqqollooti. Hayyii kana fakkaata kana dura akkuma beekamu OBN TV boqqollooti jechuudhaan kan dubbataa ture. Qeeqxota OBN itti malee gana hunda sadarkaa mootummaatti ol ba'e OBN TV boqqollooti jechuun hin baratamne. Kuni gaafii itti uumuu danda'e jira hojjettootaa fi gaazexeessitoota OBN itti namoonni hedduun ammoo yaada adda addaa irra kennu jiru. Isinis kana wal qabatee waa isin dhagahame koomentii ilaalnu barreessachaa viidiyoo keenya itti nuti hojjennu artist Teddy Afro badhaasa tokko osoo fudhatu badhaasichi dhoorgamee yookiin kennamuuf didee ijoo irra sooshaal miidiyaa yoonni ta'ee jiru mul'ata jechuudha. Viidiyoo kanarratti Teddy sheemiin guddaan qabee akka badaa kan qaanee mul'isa. Viidiyicha mee daawwannee walitti haa deebinu. Waa hedduu nama qaanessu Teddy hedduu qaana'uu danda'e jira. Waan I don't know namtichi maaf akka dhoowwate badhaasni kan Teddyidhaaf kenname na fakkaata oguu jalqabaa erga Teddy achi ga'ee booda osoo Teddy itti hixatu yoo namichi akkas dhoowwatu Teddy sheemiin guddaan qabuu danda'e jira. Viidiyoo keenya itti nuti hojjennu dhiyeenya kana ammoo ijoo sooshaal miidiyaa kanneen akka BBC fi TV'n biyya kanaa gabaasaa turan keessaa dheerinaan namoota adda addaa wal dorgomsiisaa turan. Isa keessaa tokko faa kan ba'e Amaara jedha. Kun ammoo Oromoodha jedha. Amaara keessaa Birahaanee nama tokko namticha dheeraa tokko gara Oromootiin illee Nagoo Jimmaadha dorgomaa turanii. Dhiyeenya kana ammoo kan sanniin adda kan ta'e Awwalu kan jedhamu Gujirraa ani dheeraa Oromooti yookiin biyya kanaati jechuudha. Isaan lamaanuu mo'achuudhaaf as ba'ee jira. Haasaa kana wal qabatee TV'n tokko Awwalu interview godhee ture. Interview san irratti Awwaluu wantoota adda addaa dubbatee ture. Achi keessa garuu ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e waa Awwaluun dubbate osoo hin taane Awwaluun Gujirraa dhufee Finfinneetti afaan Amaariffaati yoo inni dubbatu afaan Amaariffaa inni dubbate sun namoota hedduu biratti fanii guddaa uumuu danda'e jira jechuudha. Namoonni hedduun saniin haasa inni haasa'e osoo hin taane Amaariff akkaataa inni itti haasa'e sun
Hedduu nama ajaa'ibuu danda'e jira. Koomintii adda addaatti kennanii jiru jechuudha. Mee viidicha san daawwannee walitti adeemnu. Maqaan kiyya Awwaluu Buttulaa jedhama. Katti dhaladhee godina Gujii baha. Godina Gujii baha aanaa Gorodolaa dhaladhee dheerinni kiyyaa meetira 2 fi seentimeetira 35. Ulfaatinni kiyyaa 125 kan dhaladhee guddadhee godina Gujii keessa. Hojjaa kiyyaa jedhee fi asii sababa hojjaa kiyyaatti fedhanii galmee dinqisoo addunyaa irratti galmaa'uu qaddanii har'a sinna. Ka Amaariffaa isaa daawwannu kan Amaariffaa. አስቴር አወቀ አንተን ብታይ ጠይም ዘለግ ያለ የሚለውን ቁጥር 2 የምታወጣ ይመስለኛል። ታውቀዋለህ ዘፈኑ? አዎ ታውቃለህ። ትሰማዋለህ አይደል? አዎ እንስማ። እንግዲህ አግብተሃል? አዎ። ልጆች ሳሉ? አዎ ልጆች ሁለት ልጆች አሉ። ማን ይባላሉ? የመጀመሪያ ዱርስቱ ነው። ሴት ነው ዱርስቱ ነው። ወንዶች ደግሞ ቶኩማ። እንግዲህ አወሉ ከዚህ በፊት የነበሩትን እነ ማን ነው ነገውን አይተዋል። አማራ ክልል ላይ ያለውንም በርሄን አይተዋል። ጋሽ በርሄ ኦኬ አይታቸው? አዎ አይታቸው። ቲቪ ላይ አይታቸው። እነሱን ትበልጣለህ በቁመት? waa hedduu nama ajaa'ibu otoo tokko afaan kunis nama rakkisa kan isin ajaa'ibu keessaa immoo kan uummata hedduu akka react godhu taasise konfidensiidha. Konfidensiin itti haasa'u dhibba itti ofii amanee haasa'aa jira jechuudha Awwaluu. Hundaafuu wanti kun Awwaluu qofaan hin dhaabbanne taan duras namoota adda addaa argaa ture. Isaan keessaa Faayisaa Leellisaa irra hogguu tokko biyya alaatti gahee ture. Mee kan Faayisaas daawwannee walitti adeemnu mee. Have you always been this brave? Sorry? Have you always been a very brave person to speak out like this? A lot of people are afraid. I don't know, your English is strong. Have you always been brave? Brave. It was very courageous. You're not scared? Yeah. Well, why are you not scared? It takes a lot of heart. Were you? Have you always been like that? Like, yes, like that. Faayisaan illee akkasiin dhufasanii caccabsuu guusan biyya alaa keessa deemaa ture jechuudha. Isinillee kana wal qabatee kowaa isin dhagame koomentii irraan nu barreessaa jecha viidiyoo keenya itti nutti hojjennu akka beekamu dhiyeenya kana Wallaggatti walitti bu'insa guddaa ture. Walitti bu'insa san keessatti lubbuun namaa fi qabeenya adda addaa manca'uu danda'ee jira. Uummanni kun ammoo Amaaratu miidhamee jedhu, uummanni kun ammoo Oromooti miidhamee jedha. Kana irratti wal dhibdeen guddaa uumamuu danda'ee jira. Mootummaas itti gaafatamummaa guddaa kan fudhachiisaa jiru dhimma kana. Asirratti ammoo uummanni Amaaraa Wallagga የተረገመች ሀገር ናት ወግና የተረገመች ምድር ትሁን ጀኒ ኡመተ ወለጋ ጉቱ ወዲገላ ወለጋ ዩ አባራን ቪዲዮ አቺራ ሙድረሜ ባይቶኮ ኢጆ ሶሻል ሚዲያ ቱ ዳንዴ ጅራ ናሙን ሄዱን ሼር ጎደን ጅሩ ኮሜንት ወዳዳረከኑ ጅሩ ሜኑትስ ቪዲዮ ሰንዳዋን ወልታ ደብኑ ወለጋ ምድር የተረገመች ትሁን ወለጋ የአማራን ደም እንደበላች የተረገመች ትሁን viidichi kana fakkaataa waatu kun ilaalcha dogongoraati. Waa hedduu nama qaanisu jechuudha. Maafi walitti bu'iinsa kana qaamni raawwatame bakka hin beeknetti Wallagga keessa akka du'aa jiru banagaraatti. Wallagga keessa akka du'aa jiru osoo jennu yoo uummata Amaaraa qofaa miti. Uummanni Oromoos qalamee maatii irraa buqqa'ee qabeenyi isaanii saamamee manni isaanii gubatee hedduu dararamu jiru jechuudha. Uummanni ammoo finxaaleeyyiin kan adda baasanii hin beekne uummanni Wallagga haa gubatu yookiin Wallaggi biyya abaarsaa taatu Wallaggaaf sanyiin hin margin Wallaggi waa akkanaan ta'in jedhanii yoo abaaran kana hedduun waan nama qaanisu jechuudha. Kana viidiyoon kun ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Namoonni hedduun koomentii adda addaa irra kennuu danda'anii jiru. Isinis kana wal qabatee waa isiniin dhagahame koomentii jedhan nu barreessaa isin jenna. Viidiyoo keenya itti aanutti haa ceenu. Viidiyoo keenya itti aanutti yoo ceene dhiyeenya kana akkuma beekamu Haacaaluu Hundeessaa awwaardiin laatamuu jira. Haacaaluu Hundeessaa yookiin wareegamni Haacaaluu Hundeessaa lammaffaan yookiin guyyaa wareegama Haacaaluu Hundeessaa waggaa lammaffaa bifa addaatiin naannoowwanii fi guutuu addunyaa irratti Oromoonni bifa addaatiin kabajanii oolu jiru. Isaan as keessaa ammoo Finfinneetti yeroo jalqabaatiif Haacaaluu Hundeessaa faawundeeshiniin awwaardii adda addaa aartistootaaf qopheessee jedhu hadha sana tokko jedhee kennuu eegale jechuudha. Isaan keessaa aartistoota jalqabaa yookiin Haacaaluu Hundeessaa awwaardiin badhaase. Haacaaluu Hundeessaa awwaardiin marsaa jalqabaaf kan badhaase keessaa tokkoffaa qabee
Bulloon garmaamu tulaamaa mana hidhaa oola. Sirba jedhu Yohaannis Geetahuun badhaasa awaardii Haacaaluu Hundeessaa marsaa tokkoffaaf badhaase. Keessaa tokkoffaa ba'ee badhaafamuu dandeera. Viidicha sammee daawwannee walitti haa deebinu. የደሎ ሙዚቃ ጭማቲን በዳሳ ሀጫሉ ሁንዴሳ ተተኮፋ ሰጀልቀባረት ሞቴራ አርቲስት ጃምቦ ጆቴን በዳሳ ኬናፍ ኤጋ ዮሰኒፍስ ኩባ ኢበቶኮ በዳሳ ሀጫሉ ሁንዴሳ Hojike itti fufii galatoomii ulfaadhu siin jedha. Viidichi kana fakkaataa waa hedduu nama gammachiisu akkana sadarkaa kana artistiin qaaliin kenna yoo yaadatamu kun amma faawundeeshiniin kun akkuma beekamu waan bara kana qofa godhamee dhaabbatamu miti. Waggaa dheeraadhaaf waggaa dhibban baranaa san jireenya umrii bara baraa irratti waanuma guddataa waggaa waggaadhaan kabajamaa itti fufu jechuudha. Viidiyoo keenyatti aanutti yoo ceenu asliyoonni Oromoo kan jedhu ni beektan jedhee yaada uummanni hedduun namoonni hedduun karaa TikTokiitii fi YouTubeetiin isa beeka. Dhiyeenya kana garuu nama tokkoon koomentii irra wallolee nama waraanee jira. Kana waraanee garuu albeela osoo hin taane arrabaan jechuudha. Bifa arrabaatiin garmalee hanga jedhamu walitti nama tokko arrabaan waraana arrabanuu dandeera. Waraanuma jedhama. Mee viidicha daawwannee walitti haa deebinu. Baga kiristaana ta'e galata Yesuusi maal Yesuusi salaa jiraare bakti amma waa'ee islaamatiif kiristaana maaltu hafe naashin libdaash Yesuus hudduu ta'e galabatee mataan sitti baga kiristaana ta'e galata Yesuus naan jetti alama waa'ee kiristaana fi islaamaa dubbataa jira waa'ee nadhoo biyya arabaa jira dubbataa wusha koomentii keessa waa'ee nagarin ta'ina enjoy ta'e isin sittiin enjoy taatan jedhee yaada wanti tokko yogguu humna isaati ol ta'e akka yaaddan fakkeenyaaf amma arrabni nama arrabsan kun humna sanii olitti darbe yookiin hanga nam arrabsuu qabdu olitti nama arrabsite nama biraatiif enjoy ta'a. Isinis ittiin bohaartanii jirtu jedhee yaadoo qabaattan koomentii jalaan nu barreessanii jirta. Viidiyootti aanutti yoo ceenu shamarran hin murannu jechuu jiru. Shamarran hin murannu jechuu jiru. Maal akka muratanii I don't know anis hin beeku. Hundaafuu mee viidiyicha kana daawwannee walitti haa deebinu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarran hin murannu jechuu jiru. Maal akka muratanii anis hin beekne mee viidiyicha kana daawwannee walitti haa deebinu. Koomentii kan argaa jirtanii wallahi haraami dubartiin waan san hin muranne haraami jettee obboleettii teedhatuni okay obboleessi kennuuni. والله حرامي متي والله هنجلين دمو حرامي متي أستاذ اللي قافلنا جرا حرام تأيو حرام توباتي يكون آداب واتفلي خراء أكا شريعة تلي حرام ما اللي هنقبو نقافلنا جرا اللي تجمر نمورتها هنجرو راسما أفاني بنينا إسي وري مرتني تيتاني قبو في نفات أمريتشو همورا النص وري حفظ همورتوس شمار أرسيجت كاناف dhimma keessanii nurra gadi bu'a shamarree artii warqiidha qaaliidha daayimandiidha kanaaf exactly wanti kun dhugumattuu ammoo sirriidha wandinesh nan deeggaraa jechuudha miciyyoo tana maafi jaarraa kanatti globalizationiin guddate ilmi namaa qaroome kaa keessatti waan duraan kutaa tokko lamatti baratnee bira dabarree hadda yoo aadaan shari'aan akkana jedha amantaan kun akka jedha gochi akkana haa raawwatamu kennaan bartee yookiin aadaan boodatti hafoo kana deebisuudhaaf yoo uummanni akkatti koomentii namaa barreessu hedduu waan nama dhagamu jechuudha. Kanaafuu miciyyoon tun akka barbaachisutti akka isheedhaaf ta'utti koomentii deebistee jirti jedhee yaada. Hundaafuu like godhee isinis kana wal qabate yaada qabdan koomentii jalaan nu barreessaa jecha
Hordoftootaa fi daawwattoota keenya viidiyoowwan nu hadhaaf qabanne isin dhumni kanneen fakkaataa hamma dhumaatti obsaa waan nu hordoftaniif galatooma jecha viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik sheer gochuudhaan nu gargaara isin jenna hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti iddoo nagaa tura.